Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan kan Nairobi keenya irra dhufu am jalqaba. Qophii irra keessatti Ameerikaan deeggarsa dinagdeef nageenya Itoophiyaaf taasisirratti dhorka kaa'uun miidhaa akkamii fida? Hawaa mootummaan Itoophiyaa qabdu garaa cufuu kan danda'u nageenya Itoophiyaas akkasumas ga'ee Itoophiyaan gaafa Afrikaa kana keessatti taphachuu maltus humna guutuun akkasiin taphatan taasisudha. Qondaaltonni Baldiraas Manidhaa keessatti filannoo hirmaachuu hin dandeettu boodiin filannoo jettu deebiin isaanii maani? Gonkumaa murtee boordii filannoo hin fudhannu. Qaama mirga keenya sarbuun nu hacuucuuf kutatee ka'e akkamiin fudhanna? Kanaafuu qaama haqa keenya dabaan jal'isuuf hojjetu murtee isaa hin fudhannu. Ajajaan waraan maalii pireezidantii ta'uuf labsuu fi oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an asli galgalooti agdhuma nu waliin tura. Dhaggeeffattootni oduu jalqabaatiin pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden qaamoleen lol naannoo Tigraayitti geggeessaa jiran akka dhaaban gaafate. Kanaan dura Baayiden haala naannoo Tigraay keessan yaadda'uu isaa White House ibsee ture. Itoophiyaan rakkoowwan kanneen akka furtuu fi Ameerikaan bir dhaabbattii ka jedhu pireezidantii Baayiden hariiroo biyya isaanii Itoophiyaa waliin qabdu cimsuu fi akka hojjetan ibsa. Hamza Hussein dabalataan isaaniiti. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden rakkoo Itoophiyaa keessatti babal'atee fi qoodamiinsa sabaa fi naannoo bakkeewwan Itoophiyaa garaagaraatti babal'ate jedhaniin guddaa yaadda'uu himan. Ibsa White House roobii kaleessaa caamsa 26 bara 2021 baaseen bulchiinsi Ameerikaa hariiroo Itoophiyaa waliin qabu cimsuu akka barbaadu himaniiru. Naannoo Tigraay keessa qaamoleen lola geggeessan martuu lola akka dhaaban pireezidaant Baayiden dhaamaniiru jedha ibsi kun. Ibsi pireezidaant Baayiden kun wayita biyyi isaanii deeggarsa dinagdee fi nageenyaa Itoophiyaa qoqqobdee fi uggura viizaa keessee jirtutti kan ba'edha. Ibsi pireezidaantichaa kun sarbama mirga namoomaa akkaan babal'atee akkasumas haleellaan saalquunnamtii Tigraay keessa jiru fudhatama kan hin qabnee fi xumura argachuu akka qabu gaafateera. Namni kamuu biyya isaa keessatti nagaaf tasgabbiin jiraachuutu mala ka jedhan Baayiden madaan siyaasaa humna meeshaa waraanaan hin fayyuu jedhan. Ameerikaan rakkoon Tigraay keessaa marii siyaasaan akka furamu barbaaddi. Qondaaltonni Itoophiyaa immoo kanaan waliin galan. Dhaaba TPLF paarlaamaa Itoophiyaan galmee shororkeessitootaatti galfame waliin mariin taasifamu hin jiru jedha mootummaan Itoophiyaa. Lolli akka dhaabbatu ka gaafatan Baayiden lola kanaan erga bara 1990 as yeroo duraaf Itoophiyaatti beelli mudachuuf akka jedhu gabaasa UN bobeeffachuun ibsan. Mootummaan UK gamasaan torban kana ibsa baaseen Tigraayitti ji'oota keessatti beelli mudachuu mala jechuun akeekkachiisee ture. Beelli akka hin mudanneefis keessumaa loltoonni Eertiraa fi Itoophiyaa deeggarsa namoomaa darbu danquu hin qaban jechuun dubbatan pireezidaant Baayiden. Qondaaltonni Itoophiyaa gama isaaniitiin deeggarsi namoomaa namoota deeggarsa barbaadan bira gahaa akka jiru ibsuun deeggarsi qaamolee garaagaraarraa taasifamu garuu xiqqoodha jedhan. Pireezidaant Baayiden hooggantoota Itoophiyaa fi dhaabbileef ergaa dabarsaniin ammoo araara buusuu akka labsan garaagarummaa fi heddummina akka kabajan dhaamaniiru. Mootummaan Itoophiyaa fi qooda fudhattoonni kaan marii hunda galeessa geggeessuu qabu jechuun dhaaman. Itoophiyaan rakkoowwan kanneen akka furtuuf United States bira dhaabbatti ka jedhan pireezidaant Baayiden hariiroo biyyi isaanii Itoophiyaa waliin qabdu cimsuuf akka hojjetanis ibsaniiru. Itoophiyaa fi US hariiroo michummaa jaarraa tokko caale qabu. Haa ta'u malee murteen tibbana US Itoophiyaa irratti murteessite Itoophiyaa qofa osoo hin taane US fi naannawa gaanfa Afriikaallee ni miidha jechuun Itoophiyaan ibsiteetti. Dhiyeen kana Ameerikaan qondaaltota Itoophiyaa fi Eertiraa irratti ugur viizaa keetti kan malee deeggarsa dinagdee fi nageenya Itoophiyaaf taasistirratti dhorka kaa'uu beeksifte. Itoophiyaan murtee kanaan miidhamuu akka maltuu fi fedhii Ameerikaan naannicha qabduu fi naannoo gaanfa Afriikaallee akka miidhamuu ibse. Deeggarsi nageenya fi Ameerikaan yeroo dheeraa taasistuu fi farra shororkeessummaa irratti keessumaa gaanfa Afriikaa keessaa Itoophiyaan qooda olaanaa qabdi. Haa ta'u malee murteen US Itoophiyaa irraa dabarsitu kuni maal akeeka? Itoophiyaa kamiin miidhaa? Yuunivarsiitii Finfinneetti Institiyuutii qorannoo nagaa fi tasgabbii kaadhimaan PhD kataa'e kuma baqqalaa tarkaanfiin Ameerikaa waan guddaa akeekaa jedha. Amma yoo taanatu dubbis. Itoophiyaan egaa biyya baay'ee guddoodha. Keessumaa gaanfa Afrikaa keessatti ji'oopolitiksii Itoophiyaan irra jirtu kuni baay'ee barbaachisaa waan ta'eef baay'inni uummata Itoophiyaa bal'inni dachee ishii argamsi ishiis immoo gaanfa Afrikaa kanarratti baay'ee fedhii guddaa akka isaan irraa qabaatan ni taasisu. Kanaaf Itoophiyaan gama hundumaan tasgabboofte jechuun gaanfi Afrikaa kanaa tasgabbaa'ee jechuudha. Hirmaannaa ishiin shororkeessitoota dhaban
dhabamsiisuu irratti taasistus dabalatee gargaarsi Ameerikaan biyya kanaaf gootu baay'ee olaanaadha. Gargaarsi sun garuu kaawwaa mootummaan Itoophiyaa qabdu garaagaraa cufuu kan danda'u, nageenya Itoophiyaas akkasumas ga'ee Itoophiyaan gaanfa Afrikaa kana keessatti taphachuun maltus humna guutuun akkasiin taphattu kan taasisudha. Tarkaanfiin Ameerikaan fudhatte kuni tarii gaanfa Afrikaa irratti biyya biraa waloo gochuudhaaf immoo kan kanaan dura xiyyeeffannoo guddaa Itoophiyaaf kennaa turte biyya biraaf kennuuf waa yaadde fakkaata akkasitti hubachuu dandeenya. Haala qabatama amma jiruun mootummaan Itoophiyaa fi gavarnimentiin amma mootummaa Itoophiyaa raangochaa jiru kuni faayidaaf fedhii biyyoolessaa United States of America kan miidhe hin qabu hin jiru haga ammaatti yookaan haalli adeemsa bulchiinsaa mootummaa Dr. Abiy kallattii inni itti mootummaa Ameerikaa kana miidhee mufachiise hin jiru. Haa ta'uyyuu malee hariiroon yommuu taasifamu hojiin foreign relation tokko hojjetu yookaan ajaa alaarra hojiin hojjetamu baay'ee bu'uura qaba. Rakkoon amma uumamaa jiru kun inni guddaan tokko hojii malee foreign relation Itoophiyaa hojjechuu dadhabe irraallee kan maddudha. Akkatti waa himatan wallaaluu rakkoo amma biyya keessatti ta'e kana haala sirriin articulate godhanii international community Ameerikaatti dabalatee amansiisuu dadhabuun kuni qaawwi kun deemee akka babal'atu taasifamee jira. Ajandaan xixiqqaa fakkaatan garuu ergaan isaan qaban immoo gurguddaa kan ta'an kuni amma ajandaa ta'aa jiru. Fakkeenyaaf keemikaala fayyadameera mootummaan Itoophiyaa uummata Tigraayin kallattii kanaan miidhaa jira kan jedhu kuni yaadota faabrikeet ta'anii sadarkaa propoogaandaatti hojjetaman dhaabbilee idil addunyaa Ameerikaa dabalatee amansiisuu irratti humni sanarratti hojjetu cimee deemaa akka jirudha kan mul'isu. Kana hundumaa immoo duuba deebisuu kan danda'u mootummaa Itoophiyaati. Gamkaaniin Yuunivarsiitii Finfinneetti Daayireektara Inistitiyuutii Qorannoo Nagaa fi Tasgabbii Dr. Yoonas Addaayee Itoophiyaan bakka duriin jirtu yaad jedhqaba. ኢትዮጵያና የአሜሪካን ግንኙነት ብትመለከት ከ100 ዓመት በላይ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አላቸው። hariiroon Ameerikaa fi Itoophiyaa waggoota 100 oliif ka turedha. Hariiroon kun ammallee cimaadha. Tarkaanfiin US tibbanaa waan guddaa miti. Wanti amma uumame yeroof jedhee yaada. Sababni isaas garaagarteen aayidiyooloojii bu'uuraa biyyoota lamaan gidduu ka akka bara dargii ture amma hin jiru. Kun rifaatuu uumuus hin qabu. Inuma Ameerikaan tarkaanfii kana fudhachuu irratti jarjarteetti ilaalchi jedhuun qaba. Uggurri viizaa lamaanuu miidha. Itoophiyaa qofaa miti kan miidhu. Fedhiiwwan Ameerikaan Afrikaa keessaa qabdutu jira. Itoophiyaan magaalaa guddoo siyaasaa Afrikaati. Kanaafuu uggurri Itoophiyaa irratti taasifamu kamiyyuu naannicha ni huba. Ameerikaan murtoo fudhatte kana deebitee gamaaggamuu qabdi. Dabalataan addunyaan amma jirtu wal ta'uun malee tokko kaan sodaachisee rakkoo furuu hin danda'u. Kun yeroon isaa darbeera. Ameerikaan yeroo mootummaan Itoophiyaa mariidhaaf TPLF kadhatu sana maaliif hin dubbanne? Erga galmee shororkeessummaa keessa galee booda Ameerikaan dubbachuun rakkinichi akka furamuuf garaa qulqulluun yaaduu natti hin fakkaatu. ህወሓትን ከመደበው በኋላ ከፈረጀው በኋላ እንደገና ህወሓትን Dhaggeeffattootni amma duga gabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii pireezidantiin Firaans Emmanuel Macron duguuga sanyii kabar 1994 lubbuu namoota 800 galaafateef lammiileen Ruwaandaa Firaansiif dhiifama gootuu gaafate. Macron kan yaadannoo guyyaa kanaatiif Kigaalitti argame Firaans akeekkachiisa ijjeecha kana fudhachuu diduun dhuga balleessee jedhe. Haa ta'u malee Firaans ijjeecha kan keessa harki hin qabdu jedhe. Pireezidantiin Angoolaa maatii namoota bar 1977 ijjeessaniif dhiifama gaafate. Namoonni 10,000 lakkaa'aman aktiivistootaa fi hayyoota dabalatee miidhamanii hidhamanii akkasumas ajjeefaman. Amnesty International namoonni gaafas ijjeessan 30,000 ta'uu himan. Namoonni garii ammoo 90,000 ta'uu himu. Ajajaan waraan Maalii Kolonel Asiimuu Goyitaa pireezidantii biyyattii ta'uu of labse. Kun erga mootummaa fonqolchee pireezidantii biyyattii Bandoo fi ministeera muummee aangoo irraa haaqe. Waraanni Maalii G9 keessatti marroolaan mootummaa fonqolche. Hoogganooti siyaasaa Soomaaliyaa turiins jedduutiin duuba pireezidantii haaraa filachuu irratti walii galte. Ministeera muummee biyyattii fi pireezidantoonni naannoo bultii 60 booda adeemsee galuu mallatteessan. Siyaasa biyyattii keessatti jaaroleen gosaa bakka bu'oota uummataa filtee isaan pireezidantii filatan. Kameruun keessatti humni waraanaa lama boombii laf keessa kaaniin lubbuu dhaban. Kun eegii kalee naannumtanaatti loltooti 5 haaluma wal fakkaatuun du'an. Biikan keessatti wal dhibdee deemaa jiruun namni hedduun lubbuu dhabuu himan. Namoonni 10,000 olii magaal Goomaa Koongoo keessa baqachuun himan. Kun ergaa hoogganooti volkaanoon ammallee deebi'ee dho'uu danda'a jedhanii akeekkachiisan. Dhuma torbaan dabree volkaanoon kun nam 32 ijjeessee 10,000 mana irraa balleesse.
Hojjataan tokko dallaa baabur Kalifoorniyaa keessatti nam 9 rasaasaan dhaa'eejjees ufiillee ejjees namoonni doon kun hedduun isaanii namis waliin hojjechaa turan waggaa qofaa US keessatti nam 231tti haalum kanaanii lubbuu dhabe. Mani murtii waliigal federaalaa pireezidantii Paartii Baldaraas obbo Iskindar Naggaa dabalatee qondaaltonni paartichaa hidhaa jiran filannoo dhufuu fi kaadhimamummaan galmaa'uu hin danda'anii jedhee murteessee ture. Boordiin filannoo biyyaalessaa gamisaatiin murtee kan raawwachiisuu akka hin dandeenye ibsan. Hoogganaa damee seeraa fi mirga namoomaa Paartii Baldaraas obbo Heenok Akliiluun murtee boordii filannoo akka hin fudhannee fi ajajima murtii kabajamuu dhabuutti akka yaaddaan himan. Hamza Hussein gabaas qaba. Murtee manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha jibbaataa lammaffaa obbo Iskindar Naggaafaa kaadhimamummaan galmaa'uun filannoo irratti dorgomuu akka danda'an ilaalchisuun murteessi raawwachiisuuf karakkatu ta'u boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ibseera. Manni murtichaa pireezidaantii Baaldaraas obbo Iskindar Naggaa dabalatee Sintaayyoo Chakkal, Asteer Siyumii fi Askaalaa Damiseefaa filannoo dhufuuf kaadhimamummaan galmaa'uu ni danda'u jechuun caamsaa 24/2021 murteessee ture. Paartiin Baaldaraas murtee boordii filannoo hordofuun ibsa baaseen murtee boordichaa akka hin fudhanne ibseera. Itti gaafatamaan damee seeraa fi mirga namoomaa Paartii Baaldaraas obbo Heenok Akliiluu adeemsa seeraa keenya ittuma fufna jedhan. ቀጣይ እርምጃ የሚሆነው ፖለቲካሊ ምን መሆን አለበት? Kan itti aanu murtee siyaasaati. Paartichi mari'atee waan murteessu qaba. Nuti akka ogeeyyii seeraatti ajaji mana murtii hojiirra ooluu qaba jenna. Mana murtiittis deebinee gaafanna. Adeemsa seeraa keenya ittuma fufna jechuun dubbatan. በመክፈት ይቀጥላል ማለት ነው። Namoonni hedduun yaada wayita kennan gaaffiin Baaldaraas dhiyeesse kun filannoo booda malee ammatti waan milkii qabu miti jedhu. Haalli kun nuuf milkaa'a jettanii yaadduu jennee obbo Heenok gaafanneerra. እነኛ እምነት ተሳክቶልናል ለኛ አሁንም Nuti ammayyuu nuuf milkaa'eera jennee amanna. Boordiin filannoo murtee haqa qabeessa hin taane kenneeti malee qaamni biyyattii keessatti aangoo olaanaa qabu nuuf murteesseera. Olaantummaan seeraa karaa mana murtii waliigalaa ni kabajama jennee amanna gama keenyaan. Manni murtii ajaji dabarse hojiirra oolchuu hin danda'u taanaan dhimmoonni gara fuulduraatti filannoon wal qabatanii nu eeggatan hedduun hojiin ala ta'u jechuudha. Jechuun ajaji mana murtii tuffatamuun akka isaan yaachise himu. ከነገወዲያ የሚነሱ ምርጫ ላይ የሚደረጉ ክርክሮች ዋጋ ቢስ ነው የሚሆኑት ማለት ነውና Gaaffiin keenya gaaffii siyaasaaf yaadamee gaafatame osoo hin taane mirga filuu fi filatamuu qabnu ka seerri nuuf murteesse hojiirra akka ooluudha ka jedhan obbo Heenok isa boordiin filannoo gaaffii isaanii kuffisuun murtee dabarsee akka hin fudhannes dubbatan. በፍጹም የምርጫ ቦርድ ውሳኔ እንዴት እንቀበላለን? መብታችሁን ልደፍጥጠው በዚህ አይነት ምክንያት መብታችሁ አይከበር ሲለን እንዴት Gonkumaa murtee boordii filannoo hin fudhannu. Qaama mirga keenya sarbuun nu hacuucuuf kutatee ka'e akkamiin fudhanna? Kanaafuu qaama haqa keenya dabaan jal'isuuf hojjetu murtee isaa hin fudhannu. Nuti gama keenyaan boordiin filannoo murtee mana murtii kana hojiirra oolchuuf humna qaba jennee amanna jechuun boordicharraa komii qaban himan. ማስፈጸም የሚችልበት እድል አለ። Kanaan dura paartileen siyaasaa kanneen akka Koongireesii Federaalawaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo qondaaltonni isaanii hidhaa jiran hidhaadhaa ba'anii akkasumas waajjiraaleen jalaa cufaman banamanii filannoo irratti akka hirmaatan gaafataa turanis sun ta'uu hin danda'amne. Isa booda paartileen lameen mootummaadhaan dhiibamnee baane jechuun filannoo irratti akka hin hirmaanne beeksisan. Gaaffii miseensonni keessan bakkuma hidhamanii jiranitti kaadhimamummaan akka dhiyaatan jedhu ni keessummeessitu jennee ka gaafanne dura taa'an KFO Profeesar Mararaa Guddinaa gaaffiin keenya kana qofa miti waa hedduu jedhan. እኛ የእስረኞች ጉዳይ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የፖለቲካ ምህዳሩ እየጠበበ ስለመጣ Gaaffiin keenya waa'ee hidhamtootaa qofa osoo hin taane akkuma waliigalaattu dirreen siyaasaa dhiphachaa waan dhufeef inni kun furmaata osoo hin argatin filannoo irratti hirmaanna jedhanii gaafachuun bu'aa hin qabu. Biirooleen keenya 200 caalan nu jalaa cufamanii jiru. Waliigalatti wanti filannoo jedhamu kun filannoo ta'uu waan hin dandeenyeef nutis kanaaf jenneetu keessaa baane jechuun filannoo irraa abdii kutachuu himan. ምርጫ መሆን ስለማይችል Waa'ee murtii mana murtii fi hojiirra oolmaa isaa irratti yaada ka kennan Profeesar Mararaan murtiin mana murtiin darbu haga hin kabajamnetti adeemsi seeraa jedhamu hin jiru jedhan. ቤት ይወስናል። ፖሊስ አለችውና የህግ በላይነት ማን እንደሚያዝበትም የጠፋበት ሁኔታ ስላለ Dhaggeeffattootni sagantaan irraa ganumaa nu eeggatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Oduu dabalataa weebsaayit keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisaa. Miidiyaa hawaasaa irratti Facebook teen BBC Afaan Oromoo ordofaa. Mammaansi galgala kanaa anaa boorri hin beeku aaboo waaqirri hin beeku. Hiikan isa isan biraatti maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Hamza Hussein gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyeessan Asli Galgalooti Agborii Saati akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana angafamaadhaan bulaa. Thank you.